قال جي لما نرف سماتاين سببي حتوتا سقطه جدا سببي حتوني جدا مالك كيا إسه مالك أمانة مالك أمانة غرغرة تكنت سببي جرينيا تاني جدا أفان كبتاني تان أن وريكا من كفل إنجيلا ما جيلا ما جالا وريكا ما كفل تو أجلسا يو أرموميتي بكاكي يو أرموتة جدا جي لما جالا صبر تابي لما نمات جي لما صبر جي لما تاي بوي كنا شوتري مالك yaabo gurbadu mubaarak kuni ni dalage kadu jeela beesani waa golti kendeefate jira waraana dubbiin beekada wala kamte asbaab kun dubbiul fa لا مانا كنديفate boleso sheekha ke tere grupi jara male sheekha to ko nase manguddoo rakka yaadi ba yefte kuban kaban gargaarsa kanalle maallaq mamme ni yukana odonam tijiru sinkan nun jini nu kuban kaban akali namatti erge sponsor nama baraka kuban kaba gaafa inni ammaan kana deemullee namtichi sanabdatee akka inni karaa seenes kuban qabaa namichi itti garagalullee ammoo anu walumaaf kan ni gaisa nu wala manan jeetuma cal jeeta maaltu naan gee jeetuma isaan nurra wala manne duraanis nama gidduu seennu amma moo ustaaz dingi seentu jalqaba mangudduma wani mangudduma jaamu jiru manguddoo fi ustaaza masjida kasgalaati ijoollee diin barsiisa manguddoon fi gaadisa taasa manguddoo nama manguddoo ko foodo yani manguddoo maal jalqaba jira manguddoo ko jiru fakkeessitu bakkuma amma jedhan dhamaatu barke sabaa edege sabaan ustaazonni bakka karaa barbaadeen eela dunyaattis ragaa keetti jedhan akiraattis ragaa keetti jedhan ageesse jaallatanii ragaa taanuma hay ma haqqii kiyyaam waan waraqaatti qabu waan ragaa itti qabu ilmi islaamaa tokko namni mu'azzina masgidaa faan nama nyaata abbo muazzina masjid biyya faranjii keessatti mi'aati imir amma shaakirratti imir waliin haasinaatna keetanna jarsuma woyin jiru ustaaz mal ila nagefada ustaaz Nasir Hamza akka barbaade abootu dhani keessa baanii kaleessa ustaaz Riyaad mufatanii keessa baanii sagalee seenii qaba ustaaz Ibsaa Hasan Itoophiyaa irraa Ameerikaatti bilbilaniiru ustaaz Ibsaa isaan dheengadda dhufan siin jaarame ustaaz Ibsaa aboo Mubaarak nagefad Mubaarak imaamni masjida gurguratee nyaata Ameerikaa kana keessatti tasgabbaa'ee dama fayyaa keetti dursa muwaazinni mindaa mindeeffamee maallaqa achi azaana saniif waan guddaa gootan laalanii amma fayyaa keetti godheet waan jenna dura dursu Mubaarak du'aayii sii goona dura fayyaa rabbi sii haa kennu fayyaa maaliif argaa birrii mallakii boo turkiyyaa nan arge miti maa akkuma arganii nan arge fayyaa bishaan tokko birrii 70 ni bitadhe dhugee kaara samma argitan dhageessanii birrii malee waa tokko hin jiru maa fayyaa gaa du'aayii kadhaa qabarankaa malee naa yaalanu ati waan jedhu turkii akkasin jaalladhu beektu ustaaz tamaam sin abbaa miskiinaat sin jaalladha karaa rabbii sin tasgabbaa'e isaati uummata biraan hin gaadhaan dhaamsa koo lafa kaa'een deema adaraanatti mufatinaati booddee keessaan waasaappiiraan naa dawwala adara bara amma dhaamsi gabaabam sin jedhe anti beeyta namni yoo aaree jedhe fayyaan kun aara hin barbaachisu tasgabbaa'ii ati yaala kee arkadhu rabbi si haa fayyisu sababa rabbi si haa godhu Zakiya qaali sheetamaam birrii mana miiliyeenaatiin nama bira yaani amaanaa nama bira qabaatanii sini galee sanuu maqaa ispoonsaraatiin namni rabbii solaatu bo maqaa ispoonsaraatiin birrii kuma miiliyeena meeqa dabarka kaannee ispoonsaraan nu deemaa jirti jennee Kaanadaa deemaa jirre inni of eeggataa turre aboo rabbiin fadiyaa keessi haa baasu malee akiraa dunyaa bismillahir rahmaanir rahiim haadhan galfattu tokkoon immoo jalqaba haga xumuraatti wala riisiitii wala sagalee kee wala ati na gowwomsite baankii sii qabsiiseera maal naan jette hadha maallaqni koo naan galu taanaan abbaa fedhe sodaadhu jihaada haqa kiyya irratti jechuudha. Hubadhaa ustaaz an nama tokkoon naa kadhaan jennee dhaggeeffadhaa. Isbarsi waliin jira ila Mubaarak waan ustaaz ana dhagaa laa waan sitti badhaa dhaggeeffadhaa. Ustaaz ana dhaggeeffadhaa. Takkatti mesinjera nama bee xayyaaraan irraa haa taru karaan xayyaaraa kunis nu rakkiseera ergaa rabbii nagaaf rahmanni rabbi isaan irraa haa jiru unsur akaaka zaaliman aw mazluuman jedhan obboleessa keetii tumsii jedhan obboleessa kee gargaarii jedhan nama miidhu tahuu nama miidhamaa tahuu yaa ergaa rabbii nama miidhamaa waan inni miidhamaa ta'e isaa tumsinaa nama miidhummoo akkamitti tumsinaaf jedhanii gaafatanii nama miidhullee zulmii sanirraa miidhaa sanirraa harka isa qabe jedhan
kanaaf nama kanaa yoo beeynee nama haqiqattaan ofii keessamee naa himiti nama beeknu nama bakki keessaan hin jiru ustaaz keessaan ustaaza keessaan ustaaz Naasir Hamzaa Ameerikaa jiran ustaaz Farahaan Dubaayin jiran ustaaz Ahmad Dubaayin jiran ustaaz Riyaad Kairoo jiran Abu Yahyaa Saudi jiran Sheekh Roobee Itoophiyaa jiran ustaaz Ibsaa Hasan Itoophiyaa jiran ustaaz Ibsaa Dhugaa ka Ameerikaa jiru ustaaz Khaliifoo ka Ameerikaa jiru kun hundi adaraa rabbii dubbadhu adaraa rabbii haqa namaa kenna jedhanii kan dadhabani isin ammas torbee tokko dhageessu ustaaz waa tokko sitti himaa nama gabaabatti dhimmichi akkana isinii galee dhimmichi waseetti moo gabaabumatti dhimmichi maatii kiyya wajjin biyya namaa keessa jiraataa turre. Asirraa bufnu kalas abuu kalas abuu. Himbaa bakka dhageessanii ustaas maallaqa kiyya wallaahi mana gurgurree waa meeqa goonee yeruma tarmadurraa waan tokko obbolaa keenya jarakka saadiqee maal ililli jarri nuu kenne walitti qabannee waan qabnu gurguranneeti biyyarraa dirasii sidii galee birrii miliyoona tokko 250 biyyarraa darbe Kaanaadaatti. Ispoonsara isinii taa'ama jennaan dhugaa seenee amanne jechuudha. Sana booda gaafa fayyaanna dhibdu dhagaa durii ustaas inni gaafa miti turuun badu. Hin dhagaan. Gaafa fayyaanna dhibdu obboleessa kiyyan jedheeni dhageessanii. Obboleessa kiyya ani gaa ispoonsariin adeemuu jirti siyaana dhaggeeffadhaa guddiidha. Wallaahi turuun baduu tokkas ifa baaseen hin neen. Obboleessa kiyya fuuldura namaa dhaabachuun ibidda dura dhaabachuudha. Maal wayyaan jedhee maali jedhee maallaqa kiyya akkas fayyaanna qabdee ilmoon kiyyas jaartiin kiyyas as ba'anii maal na fayyadanii achi ba'anii na fayyadanii jaartiin kiyya hin deemuu jedhe. Si akka dhukkubataa ija kiyyaan argu hin deemu. Maallaqa kee deeffadhuuti ittiin deemi yaalaminaan jedhe. Nama mari'adhee bilbilee. Dhageessanii bilbilee mari'adhee Kaanaadaatti. Maal wayyaa jaartiin kiyya akkas jettee jirti. Fayyaan na qabamtee fuuldura namaa keessattuu fuuldura uummata keenya kanaa dhaabachuu hin fedhu maal wayya jennaan dhugaa jettee naan jedhe. Sagalee jirti ammas ni bana galee qoyyaa. Dhugaa jettee fuuldura uummata kanaa dhaabachuun du'a. Maallaqa kee sii deebisa. Deemi gali naan jedhe. Beshi. اتفق. Estağfurullah. Kapanıyor. Door closed. Mavi otoban. Araç kiralama. Abşir. Mübarek. Nagaa miti ustaaz amma lifti keessatti amma fayyaa kiyyeetu yoo dursa jedheen ispoonsara dhageessanii ispoonsara waggaa tokkoof wayi deemte addaan guteetiin maallaqa kiyya naa deebi'uu murteessinee kana gidduutti ijoolleen dhaga'anii gadi ba'anii lakki maallaqa nan qaba uummata sanatti kadhatina uummanni dararamaa asii dararamaa achi dararamaa bakka hunda dararamaa jira maallaqni namatti margu hin jiru dhiisaa jennaan hin ta'u jedhanii gadi ba'anii sagalee siitaan malee jedhanii iyyan ani maallaqa nan qaba maallaqa gahaa itti jaalamuu danda'u qaba nama biraa jechuudha. Kana booda wanni taate argitaniittu kan sagalee naan taane silaa namni waa hojjechuu hin beekne waa balleessuu wallaalu namni waan hojjenne waa balleessa siluma sini galee namni waan hojjenne waa balleessa kan sagalee naa taa'aa jiru warra kaanii jara akka siyaatii jara akka mubeetii jara biraa sagalee naa taa'aa jira. Keenya immoo gadi ba'ee sagalee natti ta'e argitanitti kun waan dhokataa miti dhageessanii kan takkaa sagalee naan ta'in gadi ba'aniiti kaleessa sukkaara dhukkufatta kijiba dhukkuban qabdu maali jedhanii kan kaleessa sagalee naan ta'in har'a immoo sagalee natti ta'anii dhageessanii sagalee attaan sana booda ustaaz wanni taate darbiteetti wanni darbitee amma ergan biyya galee nan bilbila maalan jedha hin danda'amne ustaas
nama horii Kaanaadaatti itti ergite kanatu horii keessii deebisuu didee. Bilbila kaasuu didee malee boo yoon bakka horii keenya. Bilbila kaasuu didee jennaan kaliifoo waa maala ammala. Kaliifoo na dhufu kaliifootu sheer godha. Kaliifoo obboleessa kiyya. Ani kaleessa akkasittan jira. Hadha akkasi. Annama fudhadhee miti kanani yaala kanatti ga'e. Maallaqni kiyya naaf adeebitu nan kaliifoon dhufee maanguddummaa dubbatee ustaaz ibsaa dhugaa ammoo amma sidii waa manaa obsa. Amma bilbilees ustaaz ibsaa dhugaa kan dhalataa naannoo Harargeetii kan Kairoo ture san siniif waama waa lama adda sinii baasa. Adda. Tokko cubbuu ummata zaalima kana. Ana namni Kairoo keessatti rabbii gaditti dhageessanii rabbii gaditti namni an galateeffadhu dhimma fayyaa kootii irratti ustaaz ibsaa dhugaati. Wallaahi wabillaahi wannumaa nu akka harargee jedhu na godhe iyyuu mucaasan. Dhugaan sirriitti hima. Maaliifi Kairoo keessatti hoggaa kun nanadhaa wanni ta'e ho'iin irratti argamte rakkoodhuma turuu kana jechuudha. Akka innatti hin jabaanne malee narratti argamte akka rakkoon hadhanatti dhufu jiru. Rakkoon hadhanatti dhufuu jirtu kun natti dhuftu. Yoon qoricha hin fudhatin rakkoo guddootti itti dhufuu deemti turuu isaa irratti jedhame jenna. Hoggaa kudhanii dhaggeeffadhaa la. Amma isin waama ustaaz ibsaa. Dirqama qoricha fudhachuu qaba naan jedhame. Wallaahi UN na dhawwattee jennaan ibsaa dhugaa haga dalagaa gadhiisuu ilaala. Haga dalagaa anaaf jecha haga dalagaa gadhiisuu walitti dhaaddatan jechuudha. Dirqama qorichi kennamuufi qaba. Obboleessa keenya miskiina waan qabu maallaqa guddoon qabu jennaan Awustiraaliyaa irraa qorichinaa dhufee beeka. Kunoo ibsaa dhugaa amma sinii waama. Warri lakkoofsa ibsaa dhugaa qabdan naa waama. Inni dhimmicha gatii beekuufi ani akka namaatii miti akka namni afuuftuun asirraa waa afuuftee kijibaan waliin naatee jiraattu miti. Kaleessa dhugaadha hanga dibaanii addas dhugaadhumaan jiraataa ture. Ibsaa dhugaa qoyyaa siniif waama inni nuti sinitti himu. Ustaaz Ibsaa Yusuf qoyyaa siniif waama. Amma sana booda kaliifooni maanguddummaa keessa naa galee kalas bakka akkas taanaan maallaqa kee siif deebisiifnaa siifan kennisiisaa yaala kee deemtee yaalamta jedhee osoo inni muggusuu jiru ibsaa dhugaatti dabalee namichi doolaara 10,000 har'an sii erga kaliifootti naan jedhee doolaara 1,000 qofa kaliifootti ergee 10,000 itti ergeera naan jedhe hayi kaliifootti bilbileen kaliifoo doolaara 10,000 si bira dhufteettiin jedheen sanuma yoon argadhe jennaan kaliifoon dhagaamti ni dhagaamti mi Dhagama ni dhagama. kaliifoon kanuma miidiyaa irratti beektan dhugaa dhagaadha kaliifoon achumaanii hayi 10,000 itti ergi jedhee naan jedhe een jedheeni kaliifoon achumaan bilbile kaliifoon bilbile wallaahi amma nan naqaaf jedhe maqaan inni balleesse namni kun hayi bakka dhiisi annan beekaa dalagaasa inaarini dhiisi jedhe hateessu si humna tokkos hateessu borumaafuu naa bari baga barti jennaan abshir jedhee baay'ee aare qaanni maaliif 1,000 itti ergee 10,000 inni ergee jedhe bilbila murraa kaasuu dide inni immoo baay'ee mufate booda ustaaz ibsaa dhugaa waameen ustaaz ibsaa dhugaa ka Ameerikaa jiru waameen ustaaz ibsaa kanan narra geesse jennaan gaafuma iyyuu miidiyaa irra baatee dubbattu sana tokkoffaa maaltu miidiyaa irra si baase erga immoo Anuma qofa biraa immoo neetwoorkiin isa qabesi. Neetwoorkiin qabee jira. Karaa deemu jira asirraa bakka deemu gahee bakka jiru goba. Karaa deemaa. Maali bakka itti deemu fi kanaa wallaala. Waa. Namni hedduu hordofutti jirtu na fakkaatee inni karaa deemaa jira waan ta'eef islaamee tasgabbaa'eetu osoo inni jedhe bareeda. Marri keessanuu amma bahin yoo dhagaa jiraatin illee dura namni fayyaaf deemu namni yaalaaf deemu. Nagama.
dhagama Mubaarak. Iddoon qabadde. Ustaaza, dubbisiin Dhagaa jira. dubbisiin dhabeet fakkaata waan duniyaa jiraa jiru. Dhageessanii duniyaan murteessaadha. Duniyaan hin jiraannaan duniyaan hin jiru taanaan yaalli hin jiru. Dhageessanii ustaaz masgiida wayiitii biti kun. Dhagaa jira. Turkiin mannaa kimi masgiida miti kan zawwu jedhamee walitti galamee yaa rabbi fayyisee naan ofii fayyee ofii kanaa miti. Manni yaala maallaqa barbaada. Isaasin ammas kana waan naasee kan qaba. Sana booda Ustaaz Ibsaa Dhugaaniif Khaliifaa waliin ta'anii akka inni dhufee guruppiitti galu warga walaniin booda guruppii sana irratti naa gaafatan maallaqa keenya gaafannaani Ustaaz wala qaamaa jiraate mootii qabadhaa. Sana booda maallaqa kiyya naa gaafatan jara keenya. Maallaqa kiyya naa gaafatanii dhugumaa si biraa qabaa Mubaarak maallaqa jennaan na biraa qaba. Eessa keessere ispoonsaran ta'e ispoonsara akkamii? Ispoonsara Kaanadaan fixeefi maallaqni eessa jirtire? Dhagaamaa jira miti jara keenya. Inni baasa Indagama, indagama. maallaqa eessa keessere? Egaa Ustaaz Ibsaa Dhugaatiif Khaliifaa gaafatu ani silaa hojiin koo waraabbachuudha waraabbataan jira yeroo sana. Maallaqa sana eessa keessi? Maallaqa sana baankii qabsiisi. Maaliif Mubaarakii fi jaartii isaatiif ilmoo isaa gara Kaanadaa fidudha. Khaliifoon immoo dubbitti garan beeka miti. Yaara daalijiidha Khaliifoon. Hayyee bakka baankii erga qabsiifte erga kan sirbootani hakami jaalama. Kalaas bakka jedhee wallaahi kunoo ani Riisa Khaliifoo jechuun nama ismaartiidha. Achuma imeelee keessa galee rakkoon qabu imeelee kiyya walaaltanis kun akkasitti deebisiisee jira akkasitti deebisiisee guyyaa akkasitti gaafadhe guyyaa akkasitti kaansal ta'ee guyyaa akkasitti maallaqni deebi'ee si gargaaruu hin danda'a jedheenni. Ofirraa dhiibuu barbaada jiratti. Ala soonni taate taate xumararra maal jedhee beetu namni kun maallaqa isaa baadheetuun baankii dhaquu na jalaa bade jedhee. Dolara tua 25 osoo baankii baatee deemuu jalaa bade. Walumaa galatti Mubaarak. rabbiin kana hojjetu. Kuule kana hojjetu nama kenna. Wannan barbaadu maqaa nama mention hin godhu. Maqaa nama mention hin goone. Warri Ameerikaas warri Kaanaadaas kadhaan dhageessanii kadhaani. Mubaarak. Naaf fiteera qoy. Warri Kaanaadaas warri Ameerikaas. dubbii tana itti gatteenya akka ajaa'ibatti takka Qoy dhaammadheen kaa hadda galgala borii miti. Warri Ameerikaa jirtanus warri Kaanaadaa jirtanus warri maallaqni kiyya isin bira jirtu yoo inin talu ta'e akka nambarra labbi godhee miti. Ragaa waraqaa maqaa keessan mattaawaqaa keessan sagalee keessan maallaqa deesin fuutan akkatti walti hay waan hin dubbatamne afaan nama saalfachiisu jira. Waan dubbachuudhaan leetu nama ka'ee dubbadhee wallahi rabbi carraa rabbi naa kenne nama dhiba. Osoo nama ka'ee maallaqa kanaaf handa jalaa nyaatame isiniin jedhee mataa qabattan. Wallahi har'a ji'a lama jechuudha. Itoophiyaa keessatti ji'a lama kanan ta'aa turee fi piroosesiin na diddee riifarii dhabee viizaa turkii dhabee waa biraa dhabee miti. Maanguddummaa ustaazan amma isinitti maa jiru kana hunda naa qabanii amma keessa warri kaan narraan kaasanu dhageessanii warri kaan narraan kaasanu bilbila warri kaan immoo utuma ragaa qabu jechuudha. Warri kaan narraa kaasuu isa warri kaan immoo keessaa ba'ani. Ustaazana Aslam Zamma jedha. Kalas ustaazotaan warra kaan hin haasa'e hangara kootiin keessaa dhaabadhee naan jedha jedha. Kuma jechuudha. Dhageessanii viizaan yeroo lama na jalaa qubatte. Tikeettiin viisaame waa hunda galgalan qabadhee dhufa itti gatteenyaa miti itti gatteenyaa. Obboleessa maqaa kee barbaadde hootee tokko tokkoon fidi maallaqa maqaa kee barbaaddu.